nama galaafateeti justice for qananii jechuu eegale jechuudha. Namtittiin tuni nama safaataan seena. Nama badduudha. Baddu jaalattanis jibbitanis tana isin waan jenna. Harka walirra qabuun hin jiru. Summiidha namtittiin tun. Akka intalti sun lubbuun isii dabartu. Wanni isiin hin dubbatin hin jiru. Wanni kun gatii si kabalchiisaa jettiin laal. Gatii si kabalchiisa jechuun waan safaataatii miti beekaa. Akka lubbuun ta'e xumurarra geessu ifitti murteessiteedha. Namni waa malee akkas namaan hin jiru beekaa. Laaftutti ilmi namaa akkas namaan hin jiru. Waa meeqa jetteeni arrabsitee sagaleen tasiiti. Ediitii miti beekaa ammas. Ediitiidhaa maarreedhaa wanni jaamaan jiru. Dhugaa jirtu waliin fudhatnee akkasi waliin deemuu danda'uu dhaqabna. Kana addunyaa guddatte tana teekinooloojii guddatte tana yoo sammuu teessan tana kara duubaa deebisnaa yoo kan jettan taatan dhugatti rakkoo dhaqabtan. Wal sobuunis haftee bara ammaan tana yeroo ammaan tana wal sobuun haftee jirti. Wal sobuunis hin jiru. Haqa laaltee yoo haqa sanirratti deemuu hin dandeenye dhugatti rakkoo dhaqabta. Ammoo namni kun nama kiyyaa jettee yoo dirqama nama kiyya kanaan deeggaruu qaba. Abadan yoo kan jettu taate ati yoomuu taanaan addunyaarraa booda hafaa ta'uu keeti ragaa ifirra bahaa jirta jechuudhaati. Haqa dho'isaa. Ammoo dhugatti namtittiin tun cubbamtuudha. Akka intalti sun lubbuun isii baatu shirri isiin hin dalagin hin jirtu. Hattan hanga intala san sodaachisu takka hunda geessi. Waan hayxallee naa ergee chaani jirti bara. Waan hayxallee waan achi keessa yeroo waan haqamellee saboo namnummaa yeroo sana bilbiluun game yaa keemsi yeroo namni nama jalaa kaasu jira nama jalaan kaasne jira maalakmi yaa kee mesenjeraani harkaan qabu kalas mesenjera kaasuudhaaf hayyama nu fe'isa nuti akkanumatti nama jalaan kaasu nummaas ustaaniin bilbilina Facebook qofaati tokko malee mesenjera jaamti harka namaa keessa jira. Nutiin kun gam tokko maneedhaa keessa akka jirus beekaa yaa akhi billaa aleekum. Hay. So namtittiin tun nama harka dhiigaa ta'uusii beekaa. Dhalaan akka feetan nama godhuu dandeessi. Dhalaan feetuun namticha hudduutti kannite akka intalti tun kottu godhuu dandeessi bar safaata. Daabboo si xaxareetee daabboo dullatti tana xaxareetee gurbaan du'aalam jaansanii geessite akka lubbuun isii baatu taasisuu dandeessi. Kijiba jaalaa duraanuu fudhattaniiti. Duraanuu waa faarsoo malee waa fudhachuun beeytaniiti dhugaan beeytaniiti hattuudhaa bara Oromoon tun. Wanni Oromoo kanatti gabroomseef kana abiyyi irra deemnaas hin jeeti ilmaan haadha nyaate kana ilmaan gabraa kana irra deemu takkittii isiiti biraamatan godhin abiyyi naas itti hima waa malee miti haa biyyaa matu kuni Oromoo tana gubbaarraa gaddoo akka bufaatitti takka hin jiru bara Harargee hin jiru Arsiidha hin jiru Jimma hin jiru Wallagga hin jiru Baale hin jiru hundesi Amaaran jiru
akka bubaacha fakkaatan. Jetta abbaatu. Soo dubbiin kana fakkaatti jara keenya. Odoo wanni kana kanaatu hin jirtuuti isin waan birootii walitti deemtan isaa gantummaadhaa balaa qalaa keessaa baha. Wanni akka gantaatii fi kana kanatti wal dhabdaniif hin jiru. Isaa waan xixiqqisoo deemtaniin tana dhiisaa. Waan akkanaati irraa dhugaa jirtu irraa haasawaati harka walirraa kaasa. Dhume tanuma dubbiin.